Ashama harka fuuni nagaan koo kan jaalalaaf kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u. Har'a oduu gammachiisaa isiniif qabadheetin dhufe. Egaa hedduun keessan dhageessanii turtanii guyyaa har'aa akkuma beekamu Oromiyaa keessatti Laqamtee Wallagga ba'aa irratti haduun bifa sadiin mul'atee jira. Nama gammachiisa. Wallagga jechuun Oromoo naannoo inni keessa qubatee jiraatu Oromummaadhaan kan beekamu Wallagga jechuun hin gammanne malee nuti kanatti hin gaddinu jechuudha. Namni baay'een gadduu oduu gaddaa jedhanii dabarsaa turanii lakki kun gadda miti. Egaa kun haaraa miti akkuma beekamu yeroo ta'e biyya Chaayinaa keessatti illee mul'atee ture haaraa miti jechuudha. Garuu uummata Wallaggaadhaaf baay'ee ifatu ba'ee waan biraa miti jechuudha. Kanaaf iyyuu wanta karaa namatti dhufe malee wanti karaa Waaqayyoo dhufe ifa jireenya baraa ifatu ba'ee jechuudha. Walumaa galatti ifa bifa sadiin namaa dhufu jechuun ajaa'iba. Ifti bifa sadiin mul'atee aduun Wallagga ba'aa keessatti kan jedhamu dhugaadha. Egaa amma qoratamee bira ga'ama saayinsoonni ganaa qoratanii haala isaa nuuf ibsanii garuu immoo gammachuudha malee gadda miti jechuudha. Maaliif ree biyya Wallagga Laqamte keessatti Laqamte osoo hin taane Wallagga keessatti waan ta'aa jiru waan ta'ee darbe olumaan quba qabna. Uummanni Wallaggaa amantii isaatti kaccimee Waaqayyo isaa kadhata. Akkama amantii isaatti namni hundiyyuu Waaqayyoon kadhatu, Waaqayyoon galateeffatu, amantii qabuun galata Waaqayyoo gashuudha malee gadduun hin jiru. Maaliif jettan ifatu nu ba'eera waan biraa miti. Ifa bakka sadiitiin mul'ate jechuun waan ajaa'ibaati. Egaa Wallagga biyya gootaa, biyya hayyootaa, biyya beektotaa, biyya oomishoota xiyyaaraa. Kanaaf iyyuu Wallaggaan uumaa miti jechuudha. Egaa Oromiyaa keessatti ifti haala sadiin ba'u jechuun kun nama biraa miti, namtoshee miti, harka namaatti uume miti. Waaqayyo uumaa biraa waan dhufeef nama gammachiisa. Waan ta'e tokko kanaa miti. Wanta ta'e hundayyuu obsaan dandeettiidhaan keessa darbe uummanni Wallaggaa jechuudha. Dhiyaaf ba'aa keessatti taatee harka namaan itti dhufe amantii masaatiin Waaqayyo isaatti kennataa jira. Amantii masaatiin danda'aa jira, obsaa jira. Wallagga jechuun egaa sana walumaan beenna. Taatee uummata Wallaggaa irratti ta'ee walumaan beenna. Garuu ifti hin ba'aaf. Kun egaa waan nama gaddisiisutu hin taane waan nama gammachiisudha. Dhugaan siniin jedhaani baay'ee gammadee godha ga'utti jechuudha. Maaliif ree ifti namaa ba'u jechuun waa guddaadha. Ifa bifa sadiin sunuu namtoshee osoo hin taane harka namaan hin dhumne harka rabbiin harka waaqaan dhufe waan ta'eef waan fedhatu ta'ee tole jennee gammannee fudhanna. Garuu kun gammachuudha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Baga gammaddanii baga gammannee egaa waan dhufus olumaan dhageenya. Kan dhufee sinuuf yeroo haala isaa hubanne ganaa hubatama. Egaa ganaa qoratanii bira ga'anii kanaaf iyyuu yeroo sanas deebii waan isiniif ibsu hin taane egaa gammadnee baga gammaddanii isiniin jedhaanii asumaanii viidiyoo xumureen jira. Warri maatii koo hin taane maatii koo akkanaa taatanii kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Akkasidha share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Maatii koo naa taate na hordofa. Warri maatii koo taatanii asumaan galatoomaa isiniin jedha. Isiniin jaalladha, isiniin kabaja. Yaa Oromoos yaa saba bal'aa baga gammaddanii. Ifti isinii ba'eera. Kanaa booda dukkanni hin jiru. Ifa malee gammadaa isiniin jedha. Yaa Oromiyaa ifti haduu bakka sadiin sirra ba'ee namatti tola dhugaa nama gammachiisa. Egaa xumureera nagaan naa jiraadha.